Akka moltan kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo fi TV biyya keessaa biyya alaa jiraattan ilmaan Oromoo daawwattoota keenya kabajamuuf jaalatamoo oduu isiniif qabannee dhiyaanneeti jirra. Oduu teenyaan durammoo hangafootaan isin dhageessisa. Obbo Lammaa Magarsaadhaa paartii badhaadhinaa keessatti taayitaan ala ta'uun isin ni yaadatama. Guyyaa arraantanaa obbo Lammaa Magarsaa miseensummaa mana marii federeeshinii keessaa gaggeeffamanii jiran jechuun Addis Istaandaard gabaaseeti jira. Gara waajjira hojii isaaniitis akka hin seennee fi ifatti kan dhorkame yeroo ta'u barreessituun isaaniitillee gara waajjira akka seenne dhorkamtee gara mana akka deebite dhagaameeti jira. Obbo Lammaa Magarsaa yeroo ammaan tana waraana mootummaatiin marfamee kan jiru manni isaa yeroo ta'u manni isaatis akka sakatta'amaa jiru ta'ee argameeti jira. Obbo Jawaar Mohammad namoota 14 guyyaa arraantanaa mana murtiitti wayita dhiyaatanitti abbaa alangaa jijjiirachuuf yaalanis abbaan alangaa akka hin jijjiiramne ta'e hubachuun danda'ameeti jira. Iyyata isaan galfatanis abbaan alangaa guyyaa arraantanaa kuffisee akka jiru ta'uu dhaga'ameeti jira. Oduu maddeen alaatiin Suudaan kibbaatti walitti bu'iinsa uumameen humna waraanaa Suudaan kibbaatirraa namoonni 55 lubbuu yeroo dhaban namoonni nagaa ammoo 20 takka lubbuu isaanii dhabaniiti jiran. Tole kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo fi TV biyya keessaa biyya alaa kan jiraattan idil addunyaa oduun kun hangafoota keenya bal'ina oduutiin isin dabarsa. Oduu irraa waliinis an obsaa Ridwaanii oduu teenyatti si dhiyaadha. Oduun keenya kana qofa osoo hin taane oduu biraattis ni qabna nutti dhiyaadha. Paartiin badhaadhinaa guutuu Itoophiyaatti gamaggamoo hojii wayita gaggeessaa jirtutti namoota 3 naannoo Oromiyaa irraa paartii badhaadhinaa ala kan taasisan obbo Lammaa Magarsaatti fi Aadde Xayyibaa Sanii fi Dr. Miidhagsaa Tolaatoon ni yaadatama. Guyyaa arraantanaa miidiyaa oliif gad kan deemamaa jiru marsaa miidiyaalee garaagaraa irratti obbo Lammaa Magarsaa miseensummaa mana marii federeeshinii keessaa gaggeeffamaniiti jiran gara waajjira hojii isaaniitis akka hin seenne ifatti dhorkamanii jiran barreessituun isaaniilleen akka gara mana isaanii deebituu taasifamtee jirti. Akkasumas manni jireenyaa obbo Lammaa Magarsaa humna waraana mootummaatiin marfamee sakatta'amaa jira. Mana keessaa akka hin baanes dhorgamaniiti jira. Mana keessatti akka hayyu duree ABO obbo Daawud Ibsaatti innis marfamee eegamaa jira jechuun guyyaa arraantanaa marsaa miidiyaa irratti gaggeeffamaati jira. Addis Istaandaard gabaaseetis jira. Akka mana federeeshinii keessaa taasifamuusaa miidiyaan Addis Istaandaard gaazexaan gabaasuusaa arganneeti jira. Gama biraatiin odeeffannoo hawaasaa garaagaraas argameen kan tokkoon dhaga'amaati jira. Obbo Lammaa Magarsaa taayitaa ala ta'uunis dhaga'ameeti jira. Paartii badhaadhinaatti gara federeeshiniitiin ammoo hanga ammaan dubbifamuu baatutu guyyaa arraantanaa ammoo Addis Istaandaard gabaasuusaatis odeeffannee arganneeti jira. Haqayyata abbaa seeraa nurraa haa ka'u obbo Jawaar Mohammad irratti murtee kenname. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa iyyata abbaan seeraa nurraa haa ka'u jechuun obbo Jawaar Mohammad fi namoonni 14 guyyaa wixataa hagayya 4 bara 2012 akka lakkoofsa biyyattiitti barreeffamaan dhiyeeffatan kuffiseeti jira. Manni murtichaa iyyatni shakkamtoota dhiyeessan dhimmoota raawwatan irratti kan jiran ragaa qabatamaa hin deeggarre jechuudhaan gaafatameeti jira. Dhimmoota qabiyyee himatan nutti hin himamne ragaaleen golgola yookaan magaala rajaa duuba dhaabbataniin jecha hannuu hin qabanii fi dhimmi miidiyaalee wal qabatee ka'insa abbaan seeraa nurraa haa ka'u jechuudhaaf sababa hin ta'an jechuudhaan abbaan seeraa dubbatan. Kufinsa yaada abbaan seeraa galmee qorannoo duraa obbo Jawaar Mohammad qabatanii jiran dhimmicha irratti ka'uu hin qabu jechuun dhiyeessan manni murtichaa fudhachuunsaa himameeti jira. Gama biraatiin dhaddacha qorannoo duraa obbo Jawaar Mohammad keessatti kan argamu Daawud Abdataa dhaddachi arraantanaa irratti kan hin argamne yommuu sababni isaas COVID-19 waan qabameef akka ta'e poolisiin hubachiiseeti jira. Abbaan seeraa obbo Dassaalany Faantaa Jaama kun dhaddacha irratti yeroo adda addaa mirga dubbachuu shakkamtootaa fi kan abukaattoowwan isaanii daangessaa turuun iyyata abukaattoowwan shakkamtootaa mana murtichaatiif dhiyeessan keessatti eerameeti ture. Gama kaaniin abbaan alangaa namoota 5 galgala yookaan gama gaarrajaa duubaa dhaabbatanii akka ragaa bahan wayita gaafatetti wanti kana hayyamu al dureewwan guutamuun irratti jiru kan seera irratti tumame guutamuu osoo hin mirkaneeffatin hayyameera kan jaameeti ture. Hayyamuu qofa osoo hin taane abbaan seeraa kun shakkamtoota abukaattoo isaanii yaada mormii qaban akka hin
dhageessifne dhorkus iyyatni nuuf haa ka'u kan keessatti eeramuun isaatis ni yaadatama. Kana qofa osoo hin taane abbaan seeraa kun dhaddacha irratti yeroo garagaraa murtii kennuun dura dhaddacha addaa kutanii bahanii qaama hin beekamne waliin mari'atanii akka deebi'an eeruun kun abbaan seerichaa bilisaa fi haqa qabeessa ta'e ta'uu isaanii shakkii keessa kan galchus jaan obbo Kadir. Haaluma kanaan abbaan seeraa fedhiis isaaniitiin dhaddacha dhimmicha ilaaluurratti of kaasan yoo hin taane ammoo dhimmicha abbaa seeraa biraatti ilaalamee manni murtii abbaa seeraa kan dhaddacha irratti akka kaasu murtee akka kennamu kan jedhutu gaafatamee ture jechuudhaan abukaattoon arraantanaas dubbataniiti jiran. Baallamni obbo Jawaar Mohammadii fi namoonni 14 arraantanaas murtii osoo hin argatiin gara baallama biraatti jijjiirameeti jira. Suudaan kibbaatti walitti bu'insa hidhattootaa fi qaamolee nageenyaa jidduutti uumameen lubbuu namoota 80 takka darbuun himameeti jira. Suudaan kibbaa bulchiinsa Waarpiitti walitti bu'insa hidhattootaa fi qaamolee nageenyaa jidduutti uumameen lubbuun namoota 81 darbuun himameeti jira. Walitti bu'insa kanaan qaamoleen nageenyaa 55 yeroo madaawan lammiileen nageenyaa immoo 26 galaafatamaniiti jiran. Walitti bu'insa kanneen qaamolee nageenyaa 55 yeroo du'an lammiileen nageenyaa 26 galaafatamaniiti jiran. Namoota 30 takka ammoo madaawanii jiraachuunis dhaga'ameeti jira. Qaamoleen nageenyaa fi lammiilee nagaa miidhaan irra dhaqqabe hedduun yaalamaa jiraachuun himamaati jira. Qoomsii walitti bu'insa kanaa hanga ammaan tanaatti ifatti hin beekamne jechuun miidiyaaleen akka CGTNs gabaasaati jira. Jiraattonni magaalaa Beirut namoota sababa dho'insa torbaan tokkoon dura mudateen lubbuu isaanii dhaban 200 oliif sirna yaadannoo taasisanii oolaniiti jiran. Jiraattonni kunneen iddoo dho'insi uumametti walitti qabamuun ture azaana yookaan waamicha salaataaf godhamuun akkasumas bilbila bataskaanaa dho'amuun dabaalamanii callisanii miidhamtoota kan yaadatan ta'anii jiran. Kuni galgala naannoo sa'aatii 12tti kan raawwate yeroo ta'u sa'aatiiwwan wal fakkaataa sanitti ture. Kan aluminiyeemii naatireetii toonii 2550 mana kuusaa buufataatti dhohee lubbuu galaafateeti jira. Keemikaala kun of eeggannoo gahaa malee iccitii kuufamee tureen jiraattota Beirut rifachiiseeti ture. Mootummaa Libaanoon aangoo gad dhiisullee sun jiraattota tasgabbeessuu hin dandeenye. Namoonni gadda hiriira bahan magaalaa Beirut keessatti halkan sadiif walitti aansuudhaan poolisoota waliin walitti bu'aniiti turan. Biyyattiin osoo dhohinsi kun hin mudamin duraa'uu dinagdee isaanii sababa weerara kooronaavaayirasiitiin miidhamee waan jiruuf namoonni hedduun hiyyummaa fi beelaaf saaxilameeti ture. Ji'a Onkololeessa irraa jalqabee mormitoonni sirna siyaasaa biyyattii kan rakkoo malaammaltummaaf bulchiinsa gaarii qabaa jiranii irrattis mormii isaanii dhageessaa turuun isaaniitis ni yaadatama. Gabaasa kana miidiyaa gurguddaa akka Aljazeeraa, Faransi 24 faatu gabaasaa jira. Facebookiin odeeffannoowwan haasawaa jibbinsaa miliyoona 22.5 ta'an balleessuudhaaf beeksiseeti jira. Dhaabbatichi waa'ee vaayirasii koronaa ilaalchisee odeeffannoowwan sobaa miliyoona 7 ol balleessisuus beeksiseeti jira. Dhaabbanni miidiyaa hawaasaa guddaan addunyaa Facebookiin nusa waggaa lammaffaa qofa keessatti odeeffannoowwan haasawaa jibbinsaa miliyoona 22.5 ta'an iyyoo balleessuun nusa waggaa jalqabaa irratti immoo odeeffannoowwan haasawaa jibbinsaa miliyoona 9.6 balleesseen yoo madaalamu jijjiirama guddaa akka qabus beeksiseeti jira. Tarkaanfiin kun haala haasawaa jibbinsaa fi odeeffannoowwan sobaa biroo ittisuu dandeessisu kan uumu ta'us dhaabbatichi ibseeti jira. Yeroo wal fakkaataatti odeeffannoowwan shororkeessummaa waliin wal qabatan miliyoona 8.7 balleessisuus dhaabbatichi beeksiseeti jira. Haasawaa jibbinsaa fi odeeffannoowwan sobaa ittisuudhaaf qophii imaammataa taasifamuu fi haqummaan hojjechuuf karoorfachuu pirezidaantiin itti aanaa dhaabbatichaa Gaay Roozaan ibsuun isaanii Reuters gabaaseeti jira. Tole kabajamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo TV oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee hanga dhumaa hanga oduu biraatiin wal agarruu kan nagee walitti dhaabbannu ta'a. Oduu har'aa waliinis kan isin faana turuu absaaru du'anii hanga oduu biraatiin waliin dachaanuu nagaan nuuf turuu.